Attamoltaan oduun har'aaf qabnu kunooti. Gareen hidhattootaa mootummaan Itoophiyaa shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman naannoo bulchiinsa Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa Galaanaa keessatti haleellaa raawwachaa akka jiran jiraattonnii fi hanga'oonni mootummaa ibsuu isaanii kan beeksise gabaasni Yoonaataan Zabdiyoos gareen kun aanolee ollaa naannoo Oromiyaa Kochoree fi Ammaarroo jedhaman keessattis yaaddoo ta'uu isaa ibseera. Godina Gujii aanaa Galaanitti itti gaafatamaa mana maree kaabinee kan ta'anii fi itti waamamaan bulchiinsa aanaa obbo Mutikkuu Tsaggaayee akka sagalee Ameerikaatti himanitti gandaawwan aanicha jala jiran keessatti gareen kun haleellaa bal'aa raawwachaa jira. Haleellaa kanaan namoonni 4 obbo Naga'oo Gammadaa, Galgaloo Biiftuu, Dubbee Hidheessoo fi Ayyalaa Leeqaa jedhaman akka du'an. Hanga'oonni aanichaa ibsuu isaanii kan ibse gabaasni kun lola kana ilaalchisee garee waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamurraa ibsi kenname akka hin jirre beeksiseera. Dhaabbanni gargaarsa misoomaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID jedhamu lammiilee Oromiyaa 400,000 deeggaruudhaaf kan oolu gargaarsa birrii biiliyoonii 10 fi qabxii 2 taasisuu isaa ibsi embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinneetti argamurraa ba'ee beeksiseera. Akka ibsi kun jedhutti gargaarsichi investimentii USAID ifaa fi sagantaa seeftineetii oomishaa isa mootummaa Itoophiyaatiin deeggaramuuf kan ooludha. Sagantaa seeftineetii waggoottan 5 yookaan PSNP 5 jedhamee beekamu kanaan Itoophiyaanota miliyoonii 9 ta'an hiyyummaa keessaa baasuudhaaf akka gargaaru ibsameera. Dhaabbanni gargaarsa misoomaa Yuunaayitid Isteetsi sagantaa seeftineetii qofaan bara 2015 kaasee qarshii biiliyoonii 60 ramaduu isaa kan eere ibsi embaasii Yuunaayitid Isteetsi investimentiin lamman haaraa amma meeshaalee fi beekumsa namootaaf laachuudhaan keessumaa akka jiraattonni naannoo Oromiyaa oomisha midhaanii nageenya qaamaatiif ta'u akka fooyyessanii gargaaraa jedheera. Qarshiin torban kana ramadame kun waggoottan 5 darban keessatti akka waliigalaatti qarshii karaa dhaabbata gargaarsa misoomaa Yuunaayitid Isteetsi USAID'n ramadame biiliyoonii 200 fi biiliyoonii 20 irratti dabalataan akka ta'e ibsi embaasii Yuunaayitid Isteetsi irraa ba'e kun eereera. Waldhabiinsi biyya Afrikaa lixaa maaliidhaa fi hawaasa addunyaa keessumaa biyyoota lixaa gidduutti adeemaa jiru cimee itti fufuun isaa gabaasamaa jira. Mootummaan loltootaa inni yeroo ammaa maalii bulchaa jiru yeroo gabaabaa keessatti filannoo taasisee aangoo gara sibiilotaatti akka deebisu gaafatamus hamma bara 2026tti filannoo akka hin taasifne waan beeksiseef walta'iinsi diinagdee biyyoottan Afrikaa gara lixaa inni ECOWAS jedhamee beekamu maalii irratti murtoo qoqqobbii dabarseera. Tarkaanfiinuma kana hordofuudhaan waldhabdeen maaliidhaa fi biyya Faransaay gidduu jirus cimee itti fufee jira. Riphee loltoota amantaa Islaamaa hordofu jedhaman loluudhaaf bara 2013 kaasee waraana ishee kan maalii keessatti galchitee jirtu Faransaay akka waraana ishee kana baaftu karaa mootummaa maaliitiin dhiibbaan irratti taasifamaa jira. Waraanni dhuunfaa dhaabbata biyya Raashaatiin deeggaramu maalii keessatti waan seenee jiruu fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti eegumsa nageenyaatiif jecha loltoota isaanii maalii keessatti kan bobbaasanii biyyoottan Awurooppaa loltoota isaanii baasuudhaaf yaadaa akka jiran gabaasni Aan Raayizenberg Baamaakoo irraa qopheessite ibseera. Akka gabaasni kun jedhutti dhimma nageenya kabachiisuutiin walqabate torban kana kan maalii seene waraanni biyya Deenmaark akka daangaa biyyattii gallakkisee ba'u mootummaa maalii irraa ajajni kennameeraaf. Xiyyaarri waraanaa Faransaay Ivory Coast irraa ka'uudhaan daangaa qilleensa ishee eeyyama malee seenuu isaatiif maaliin biyya Faransaayii balaaleffachuun ishee gabaasameera. Sababa waraana mootummaa maalii leenjisuudhaan kan biyyattii keessa seene dhaabbanni Raashaa Waagner Group jedhamu akkasumas nageenya naannoo sanaa shororkeessitoota irraa eeguudhaaf jechuudhaan waraanni naga eegdotaa kan mootummoota gamtoomanii jalatti gurmaa'e akkasumas waraanni biyya Faransaay maalii keessatti walgahanii yommuu jiran kanatti rakkina biyyattii keessa jiru fala walaanaatiin furuun akka hin danda'amne himamaa jira. Ogeessi walabaa mirga namoomaa maalii kan mootummoota gamtoomanii kan ta'an Aliyoontiin falli rakkina maalii hiikuu malu isa humna waraanaatiin ala jiruudha jechuudhaan ibsuun isaanii gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Yuunaayitid Isteetsi Keeniyaadhaa fi Moorookoodhaa talaallii farra COVID-19 gosa Faayizer jedhamu doozii miliyoonii 2 akka erguuf murteessite beeksisteetti. Hanga'oonni Waayit Haawus VOA'tti dubbatan gargaarsa kana uummata Keeniyaa fi Moorookootii fi gochuu keenyaa fi hedduu gammannaa jedhaniiru.
Itti gaafatamtuun dhimma pireesii White House Jen Psaki United States talaallii farra COVID-19 doozii miliyoonii 400 biyyoottan 112 arjoomuu ishee himanii gargaarsa tola kennamu kana al afurii ol taasisuudhaan biyya kamiinuu caalaa United States fedhii ishee akka agarsiiste ibsaniiru. Akka Jen Psaki jedhanitti United States biyyoottan talaallii biyya ofii keessatti oomishachuu akka danda'an yaalii taasifamaa jiru deeggaruudhaaf fedhii qabdi. Gargaarsa amma taasifame keessaa Keeniyaan doozii 500,000 fi 17,140, Morokoon immoo doozii miliyoonii 1 fi 500,000 fi 99,390 kan fudhatan yommuu ta'u, gargaarsi kunis kan raabsamu karaa dhaabbata COVAX jedhamuun akka ta'e ibsameera. Akka gabaasa dhaabbata fayyaa addunyaatti jiraattota miliyoonii 54 kan qabdu Keeniyaa keessatti namoonni 300,000 fi 20 vaayirasii koronaatiin qabamanii namoonni 5,000 fi 558 jalaa du'aniiru. Jiraattota miliyoonii 37 kan qabdu Morokoon lammiileen ishee miliyoonii 1 fi 100,000 vaayirasichaan qabamanii lubbuun namootaan 15,000 fi 167 darbeera. Amma ammaatti lammiileen Afrikaa talaalaman 10 qofa yommuu ta'an Doktorotaa fi narsoota dabalatee amma ammaatti addunyaa irratti namoonni biliyoonii 3 ta'an talaallii hin arganne. Biyyi Kooriyaa Kaabaa yaalii misaa'ila furguggeessuu itti fufuudhaan kamisaa irraa misaa'ila baalaastikii kan fageenya gabaabaa 2 furguggeessuun ishee beekameera. Erga ji'a Majjii kun eegalee Kooriyaan Kaabaa yommuu galaana irratti yaalii dhukaasa misaa'ilaa taasiftu inni irraa 9ffaadhaa fi 10ffaadhaa jedhameera. Muummeen ministeeraa mootummaa Jaappaan Fumio Kishida dhukaasa misaa'ilaa kana ilaalchisuudhaan yaada kennaniin gochichi seera manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii raggaasise cabsuu akka ta'e dubbataniiru. Ministeerri dhimma alaa United States gama isaatiin dhukaasni misaa'ilichaa naannichaa fi hawaasa addunyaatiif yaaddoo akka ta'e ibseera. Bulchiinsi Joe Biden marii Kooriyaa Kaabaa waliin tureef isa bara 2019 gargar cite itti fufuudhaaf yaalii taasisus Kooriyaan Kaabaa garuu waa'ee waraana United States isa Kooriyaa Kibbaa keessa jiruu fi dhimmi qoqqobbii diinagdee dursuu qaba yaada jiru waan kaafteef marii sana itti fufuun amma ammaatti hin milkoofne.